Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota chaanaalii Maammishaa Tiivii hundi keessanuu baga nagaan dhuftan. Hundi keessanuu kottaa isiniin jenna. Har'a beeksisa ajaa'ibaa tokko isinii qabannee dhufnaa. Warri sa'aatii guuttachuu barbaaddan sa'aatii yuutuubiidha. Haala mijataa tokko uumnee dhufnee jirra. Kompiitarootaa fi waayifis qopheessinee isinii xumurree jirra. Piroosesoota keenya hunda xumurree jirra. Kottaa sa'aatii guutuudha galmaawaa isiniin jenna. Sa'aatiin takka birrii takkaa fi shilingiidha akka maallaqa Itoophiyaatti jechuun. Kun inni beektan baay'ee ulfaataadha. Kun kana gatiidhaas wal dubbannaa jechuun gama keessaatiin namoonni nu qunnamuu barbaadaniif haala mijeessinee jirra. Bilbila keenyaa asirratti isinii barreessina. Sa'aatii yuutuubaa bifa salphaa ta'een daftanii akka moonii taataniif nu dubbisuu ni dandeessan isin jenna. Karaa ittiin nu qunnamtan karaa bilbila keenyaa kan asirratti agartan kanaan nu qunnamaa isiniin jenna. Namoonni beeksisa kana ijaan agartan hundinuu ijoollee keenya warra sa'aatii guuttataniif sheer godhaa isiniin jenna. Biraas mijatee jira. Namoota monetization guuttachuun barbaadaniif hundaafuu appilaayer receive accept salphatti akka godhaniif sa'aatii isaanii ni guunna. Maarree eegaa akkuma waada isinii gallee nuti hojiiwwan keenya eegallee jirra. yuutuubii keessa yeroo muraasa keessatti akkuma asirra gartan xiqqaarraa gama guddaatti isiniif jijjiirra. Daataa yuutuubii keessanii sa'aatiidhaa fi akkasumas yeroo takka takka moonii ta'uun waan ulfaataa ta'eef ni beektan. Sa'aatii yuutuubiidhaa bifa salphaa ta'een ni guunna jennee beeksisa isinii baafnee jirra. Maarree guyyaa muraasa keessatti monetization ta'uu barbaaddan taanaan bifa salphaa ta'een nu qunnamuu dandeessan. Qarshii muraasa qofaan yuutuubii keessan sa'aatii muraasa keessatti guuttachuun ni danda'ama. Akkuma namni kamiyyuu beeku, namni kamiyyuu hubatu, yuutuubii eega banatte booda yuutuub paartinar piroogiraam simachuudhaaf sa'aatii 4,000 fi sabiskiraayibarii 1,000 si barbaachisa. Kana jechuun yuutuubni tokko moonii ta'uudhaaf waggaa tokko keessa monetization ta'uu qaba yeroo jennu waggaa tokko alatti yuutuubiin ni badaa osoo hin taane sabiskiraayibarii osoo hin ta'in sa'aatiin kee waggaa tokko keessaa qofaatu siif hizaabamaa jechuudha. Adda baafachuu qabdan. Kana hubachuudhaan yoo sa'aatii amata tokko keessa sa'aatii 500 dalaydee amata itti aanu sa'aatii 500 dalayde kan amata duraa san si jala haqama. Kanuma amata ammarra jirtu kana bichaa si hizaabamaa jechuudha. Bifa salphaa ta'een baatii takka keessatti sa'aatii 4,000 argachuun ni danda'ama. Karaatii maallaqaatiin yuutuubii warra sa'aatii maallaqaa guutuun argachuun ni danda'ama jechuudha. yuutuub chaanaalii yoo irratti hojjette bifa salphaa ta'een irraa milkaa'uu yookaan qarshii irraa argachuu ni dandeessa. Namni kamiyyuu kana beekee irratti hojjechuu qaba. Ijoolleen keenyas waan addunyaan irraa tujjaarte nutis irratti hojjechuu qabna jettanii hidhannoodhaa fi mudhannoodhaan lafaa ka'uu danda'uu qabdan. Odeeffannoo dabalataa waa'ee sa'aatii yuutuubiitiif nu qunnamuu ni dandeessan. Maammishaa Tiivtuun karaa waasaap nambariitiin bilbila sirreessinii keenya kanaan nu qunnamaa isiniin jennee jirra. Maarree namni dhaamsa kun bira ga'e martinuu kan yuutuub chaanaalii keenyaa faaree taatan yoo jiraattan sabiskiraayibii godhuudhaan gama maatii keenyaa dabalamaa isiniin jenna. Akkasumas beeksisa kana sheerii yoo goote obboleeyyan kee warri sa'aatii hin guuttatin, warri moonii hin ta'in, warri sa'aatii 3,000 qabuuf, kan 1,000 hafeef, kan 500 hafeefii fi kan 2,000 hafeefii fi kan 4,000 hafeef sheerii yoo goote isaan ni fayyada. Guyyaa muraasa keessatti haaldureewwan barbaachisu hunda xumurannee waan dhufneef guutuu dandeenyee jirra. Namoota hanga ammaatti guunneef namoota 4 tokko kiyyaa wajjin namoota 5 hanga ammaa guunnee jirra eega hojii keenya eegalle. Kana hubachuudhaan isinis warri yuutuub chaanaalii banattanii halkanii guyyaa raddamaa jirtan
bifa salphaa ta'een qarshii Itoophiyaa muraasa qofaan sa'aatii YouTube chaanaalii keessanii guuttachuu ni dandeessan. Hubachiisa beeksisa sa'aatii guuttachuu warra barbaadan hundaaf sheerii godha. Namni keenya sa'aatii maallaqaan akka itti guuttatan hin beekan. Sa'aatii maallaqaan akka itti bitamtu hin beekan. Kana wal hubachiisuun dirqama tahaa nuufis dalagaa tahaa jechuudha. Warroonni kana hubattanii nu dawwaltanii nu qunnamaa jirtan ammallee irra deebi'uudhaan galatoomaa. Isinilleen carraa bareedaa warra monetization taataniif hojii gaarii isinin jenna. Warra monetization yookiin YouTube partner programmitti hin simataminiif sa'aatii keessan isin gargaara jennee haldureewwan keenya hunda mijeeffannee dhufnee jirra. Isinis kanuma hubachuudhaan bilbila asirra keenya kana qunnamaa bifa gabaabaa keessatti yookiin yeroo muraasa keessatti sa'aatii keessan akkaataa waliigaltee keenyaatiin isiniif guutuu dandeenya jennee isin gaafanna. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaanaalii Maammishaa TV'dha. Kan beeksisa kana isinii baafneef gaafalee miti. Namoonni hedduun gama keessaatiin nu qunnamanii sa'aatii meeqaan guutamtii, qarshii meeqaan guutaa, hammamii guutta jedhanii waan nu gaafachaa turaniif nutis kana sababeeffachuudhaan warroota sa'aatii guutachuu barbaadan hunda tartiiba wal duraa duuba qabsiisuudhaan guyyaa kana hanga kanaa hedduutti jechuudhaan ijoolleewwan keenya hedduu isaanii tartiiba qabsiisnee jirra. Kanas lakkuma nuti humna keenya jabeeffachaa deemnu yeroo namoota hunda tartiiba tokkorra deebisnee guyyaa muraasa keessatti xumuruu ni eegalla inshaallah abdii qabna. Kanuma hubachuudhaan isinis tartiiba warri qabatanii jirtan obsaan nu eeggachaa, warri immoo tartiibni keessan isin gahee tartiiba tokkoffaarra jirtan sa'aatii keessan bifa gaariidhaan akka guutattan abdii guddaa qabna. Baay'ee takka wal gargaaruun amala keenya, wal tuffachuun ammoo mallattoo diina keenyaati. Kanaaf nuti Oromoon ifiifuu muraasa warra sooshaal miidiyaa kanarra gara gaggaluu muraasa waan kanarratti bobbaanee hojjechuu wanni eegalleef ijoolleen keenya biyya alaa keessa jiran sa'aatii guuttachuu waan itti ulfaatuuf mana maadaamii keessa waan jiraniif nuti isaan kana gargaaruudhaan isaan birrii muraasa qofa nu laachuudhaan wifi nu laachuudhaan nuti isaan gargaaruu eegallee jirra. Hojii kana akka nu cinaa dhaabbatanii nu jajjabeessan asumaan dhaamsa keenya isinii dabarsina. Warroonni dhaamni keenya bira ga'e hundinuu share laayik godhuudhaan chaanaalii keenyatti warri waan qaammaan daamiin chaanaalii keenyatti daamaa subscribe nu godhaa isinin jenna. Hedduu takka galatoomaa. Thank you very much. Share godhaadhaa ijoollee sa'aatiin guutatiin biraan nuuf gahaa isinin jenna. Asumaan bakka jirtanitti nageenya keenya isin biraa ga'u isinin jenna. Warri chaanaalii keenyaa bareedan immoo subscribe godhuu maatii keenyatti dabalamaa isinin jenna. Nagayaan nuuf